السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام هركفوني جرت أمتك جلالا في أمتك فجاء كم جرت فياك سنين نجني اسم بدأ. الحمد لله رب العالمين أنس نجد زرق لا تربي. obboleewwan kiyyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota dinqisiifamtoota hundumti keessaniyyuu galatooma ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Na jajjabeessuu keessaniif hedduuta akkasiin galateeffadha. Akkasumas koomentiiwwan keessan argan jira. Koomentiiwwan gaafiiwwan garaagaraa kaastanii gaafiifaa dhiyeessutti jirtanii gaafii keessanillee isiniif deebisa inshaallah guyyaa tokko. Kanaafiin obboleewwan kiyyaa ulfaadha walumaa galatti kabajamaa isiniin jedha. Ammallee jajjabinni keessan akkama itti fufetti haa ta'udha. Egaa isinirratti dheeressu gara oduu kiyya kan qabadhee dhufeetittiin aana. Wallaahi waan dhageettitti maayyuu namatti hin tolledha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Biyyattii biyyi teenya garamitti akka deemaa jirtu bara akiraati dhugaa dubbachuu bara irraa dhumaa jirra. Bara akiraa irra jirra dhugaa dubbachuu rabbi nu haa sattaru inshaallah. Wallaahi obboleewwan kiyya daa'ima asirratti argitan kana jechuudha. Miidiyaa garaagaraa irratti gabaafamee jira. Argaa akkuma dhageessanii warri dhageessaniira. Daa'imni kuni akka haadhaa fi abbaan isaa jechuudha gaahilaan maletti daa'ima kan argatanii gaahilaan maletti kan isaan walitti dabalamanii booyfireendi osoo jedhanii walumaan jiraatanii jedhanii nikaa yookaan kaadhimaa osoo waliif hin ta'inidha kan daa'imni kun isaan lamaan jidduutti argame jechuudha. Erga daa'imni kun jidduutti argame illee haati tun fudhattee itti dalagattee itti xaarattee daa'ima kana. Umrii daa'imummaa isaarraa kaastee hanga inni hoggaa 7 gahutti ittiin xaartee lapha'attee guddifattee gaafa kan jireenya haadhi qaala'insaa jireenya baay'ee ulfaateennan daa'ima kana fuutee abbaa deesseef sanitti fuutee tarakkabdee ofii daangaa irratti baatee jechuudha. Jireenyi itti ulfaatee jennaan. Abbaan mucaadha. Dubartii biraa fuudhee of jalaa qaba. Mana qaba bultii ijaarratee qaba jechuudha. Gaafa daa'ima kanaa fiddee abbaatti tarakkabu abbaan mucaa kanaa ammoo dubartii biraa haadha buddeenaa biraa of jalaa qaba. Sana booda daa'imni kun ergatti tarakkabame daa'ima kana tumaa turanii walii galanii abbaa fi haati buddeenaa tuni mucaa kana qaxaqaxaa turanii sibiilaan tumamaa ture jedhanii. Shaxxee daa'imman ittiin tuma osoo hin taane sibiilaa hidhanii tumaa turan jedhanii mucaan kun osoo inni deemu tumaa sanirraa kan ka'e miidhaa hamaa irra qaqqabee fincaanii fi bobbaa bahullee daa'imni kun qabachuu dadhabee ofirra gadi dhiisaa uffata keessatti ofirra gadi dhiisaa ture jedhanii. Miidhamuu isaa kanallee hanga argan miidhame jedhanii osoo irraa ol hin qabin tumaa ittuma fufee osoo tumanii dhengaddaa daa'imni kun kufee gaggabee osoo isaan tumaa jiran kufee gaggabee laafee achumatti shokossuu dadhabee achuma taafee ergasii booda laafee isaa arganii jennaan fuudhanii gara hospitaalaatti deemanii gaafa gara hospitaalaatti deemanii daa'imni kun osoo hospitaala hin seenin lubbuu isaa darbite jechuudha. Tumaa harka isaaniirraa kan ka'e jechuudha. Lubbuun isaa ni darbite gaafa lubbuun darbite hospitaala seensisanii hospitaala dhiisanii saaxinii binna jedhanii haati buddeenaatii fi abbaa mucaatii fi haati buddeenaatuun hospitaala reeffa isaa dhiisanii bahanii sana booda saaxiniillee bitanii dhufne ofiillee hin dhufne achuma hafanii jechuudha. Gaafa kana qorannaan gaafa irratti geggeeffamee jedhu daa'imni kun maalirraa akka du'e maaliif akka darbame maaliif akka itti deebi'uu didanii gaafa daa'ima kan xiyyeeffannaa irra godhanii doktoroonni qoratanii jedhanii haadha buddeenaa tanaa fi abbaan kun irratti ka'ee tumaadhaan akka daa'imni kun nafsa isaa baatee doktoroonni qorannaan kan mirkaneesse jechuudha. Gaafa qorannaan mirkaneesse jedhu kana guutumaan guutuutu haati buddeenaatiif abbaan buddeenaa kunillee hin badanii dhokatanii erga badanii dhokatanii booddee poolisiin magaalaa Finfinneetii fi uummanni wal ta'uudhaan barbaadu gadi jedhanii ergasii booda qabanii abbaa fi haadha buddeenaan tuni qabamtee hordoffii uummataaf poolisii walii galuudhaan hordofamee qabanii gara mana hidhaatittiin adabbii itti kennamee jira. Haa ta'u malee garuu daa'imni kun nafsee isaa darbee jira. Adabamanii mana hidhaa taa'anii ni nyaatanii ni dhugan jechuudha.
biyyattii isa wanti gara kufaatiitti geessaa jiruyyuu isa kanaadha. Kan nafsee namaa baasu osoo nafsee isaa baasanii kan haate osoo harka isaa muranii silaa uummanni kun wal qusataa deema. Kan dudduuba isaa jiru fakkaattonni isaa kunis waa irraa barataa deemanii jechuudha. Murtii gaa waan hin arganneef hidhaa qallabaa sanbooda gubboo homaa hooni foo jiraate gadi dhiisa mootummaan gubboo biyya haqaa murteessitu osoo hin taane biyya mallaqaa murteessituudha. Biyya shiraan guutamteedha biyyattiin teenna. Boru gaafa mallaqa gaa qabaatee nama qabaate hin baya. Hagamuun turu murtiin kunuyyuu amma fitti murtaa'aa malee gubboodhaan guyyoota muraasa booda nama mallaqa qabu taanaan hin bayee gargabee jireenya isaatitti deebi'a jechuudha. Haa ta'u malee garuu namni nama nafsee nama galaafate abadarraa haan qabaatu. Abada sammuu isaallee firii ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaan xilaata baay'ifataa dhiinni sunillee isa qabaa dhiinni sunillee gammachuu isaaf hin kennu dhimni daa'ima kanaallee jechuudha. Gammachuu guutumattuu argachuu hin danda'u jechuudha. Namni nama miidhu rabbiinis isa miidha. Jireenyi isaa guutumattuuyyuu ni dukkanoofti jechuudha. Yooma nafseenillee jiraate inuma dukkanoofti jechuudha. Namni nama galaafate abadan jireenya sammuu isaa boqonnaan ta'u harki isaallee nagan ta'u harki isaallee dhiiga waan ta'eef jechuudha. Namni kun yoo gumaa seeraa irraa fidne akka seeraa onnatittis gumaa namni nama ajjeese seeraan yoo qabamee haqqaan irraa fuudhamee seerri itti murtaahee irraa haqaan shirri tokko osoo keessa hin jiraatin harka isaa yoo hin qulqulleeffamne harki isaa danuu ta'a. Harki isaa sun ammootuyyuu galaafatuu ittuma fufaa jedhani. Allahu aalamii. Kanaaf obboleewwan kiyya wallahi waan nama jibbisiisaati. Hin yaadatta yoo ta'e viidiyoo hojjedhee jira fidee jira torbee sadii hin geenne magaalaa Adaamaa keessatti illee jechuudha. Waan inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waan dhageettitti iyyuu namatti hin tolle. Magaalaa Adaamaa keessatti torbee sadii hin geenne waan jetteen taane waan hin qabatamaati. Haati ilmoo dhalte albee ibidda kaa'uudhaan qaama isii muluqaa wadditee guggubdee fixxee ilmoo isii afaan isii hiitee akka iyyitee illee wallaa hin dhageessisne osoo isiin guggubaa jirtuu namni itti seenee sana booda hanqisanii harkaa fuudhanii gara mana seeraatti ittiin deemanii garuu ammootuyyuu qaamni isii baay'ee qaamni daa'imaa baay'ee akka miidhaa hamaa irra gaheedha kan dubbatame albee ibidda kaa'uudhaan qaama kana luqqeettuu teessumaa gadii kanarraa ol qabdee kinoo luqqeettuu teessumaa gadii kana sarba yabbatu kana guutuu isaa xalaxaltee irratti osoo fixaa jirtu hanqisanii viidiyoo isa hojjedhee jira. Walumaa galatti garuu ammoo yuutuubni nama adabaa qaama qullaa akkasii fiduu hin danda'amu. Sila ta'eefiin guutuu isaa finne hin mul'isne garuu xiqqoosii gabaabsee keessaa argisiisee hin jira. Xiqqeessee jechuudha seera chaanalaa irratti dhoowwaa waan ta'eef guutuu fiduu hin danda'amu. Kanaaf obboleewwan kiyya kun waan dhageettituyyuu hin tolle. Itoophiyaan garamitti akka deemaa jirtu baay'ee nama ajaa'ibaa. Wallahi rabbiin nama haasattaru bara irraa dhumaa jirra. Yaa rabbii nuuf dhiisii dilii na hundaayyuu nuuf dhiisii jenne tooyi bannee karaa rabbii kennaa deebuu qabna yaa Oromoo yaa ummata keenya. Wallahi kuni waan nama jibbisiisuudha. Waan dhageettituyyuu namatti hin tolle. Bara dubartii abbaa manaa wayii ajjeeftee algaa jala godhattee irra ciiftu keessa jira jechuudha. Akkasumas bara abbaan manaa haadha manaa ofii ajjeesuu irratti taree kukkutee akkana qirca namni sangaa yoo qalee qirca karatti kukkutee nama akka ol ga'uuf tarreessee akkasitti adda qoodaman akkasitti kukkutee peestaaliidhaan gara shintibeetiitti darbee keessa jira jechuudha. Gara jabummaa dubartii abbaa manaa ajjeestee boolla algaa irra raftu jala qottee jinaas irra ciiftu keessa jirra. Kanaa oltu maal taafee yaa jiran? Kanaa ol maal taafe? Durii dubartiin dhiira hin dhooftu, dubartiin dhiira dhooftee hin dhageenye. Bara kana garuu dhawuu osoo hin taane nafsee isaa baaftee boolla qottee algaa jalatti awwaaltee jinaasa isaarra ciifti jechuudha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Obboleewwan kiyya wallahi rabbi nu haasattaru inshallah rabbiin kabada wajjin nu balleessini. Haalli deemaa jiru baay'ee nama jibbisiisa. Wallahi daa'imni kun baay'ee garaana nyaate. Inni yaadatta Finfinnee keessatti daa'immanii hojjettuun manaa yookaan hojjettuun manaallee daa'imman lama akkas jirtu san nafsee isii galaafattee hin yaadattan daa'ima tokkollee fuudhanii hatanii haadha abbaa jalaa fuudhanii osoma haadha abbaan barbaadaa jiranuu mormaaf luka isaa qofa
mormaaf luka isaa qofa madaabaraa keessa kaa'anii halkan balbala abbaa isaanii balbalaadha abbaa daa'imaatti deebisan. Haadha abbaan garuu daa'ima san barbaaduuf deemaa jiranii isa ammoo qalanii luka isaatiin morma isaa qofa fuudhanii balbalatti fidanii madaabaraa keessa kaa'anii darbanii biraa deeman jechuudha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Wallaahi waan nama jibbisiisudha wanti deemaa jiru. Inshallah rabbiin nu haasattaru rabbiin kabade wajjin nu balleessinii biyya teenya biyya nagaa nuuf haa taasisu. Biyya dhiigaan baddu osoo hin taane biyya kana keessaa baatee dhaabbattee ulaaltee nagahaaf tasgabbii argattee jiraattu rabbiin nu haa taasisu. Wallaahi biyya teenyaaf nagaa kadhadhaa isiniin jedha. Oromoo koo wallaahi waan nama jibbisiisaati waan qalbii nama cabsaati. Inshallah rabbiin nuuf haa laaffisu isiniin jedha. Oromoo koo du'aayii godhaadhaa viidiyoo sanarratti dheeressuu aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.